Difatu akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan kun sagantaa fayyaa dooktara koo jedhu torbanitti yeroo tokko karaa ITV Farmos biraan geenyudha. Sagantaa keenya keessatti dhimmoota fayyaa garaagaraa kaafnee kan waliin haasofnu yommuu ta'u fayyaa waliigalaa, fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa xiinsammuutiin wal qabatan akkasumas immoo odeeffannoo fayyaa wayitaawaa garaagaraa qabannee kan isin biraan geenyudha. Torban keessan akkam ture haala kamiin dabarsitan? Egaa sagantaa keenya torban darbee irratti barumsa guddaa akkasiin barattan abdii guddaan qaba. Sagantaa keenya guyyaa irraa isin dhiyeessuudhaaf kan isin waliin jiru dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Sagantaan immoo sagantaa dooktara koodha. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa guyyaa irraa kan ilaallu namni tokko hojii isaatiin akka milkaa'ina qabaatu. Barataan tokko barumsa isaatti akka milkaa'ina qabaatu. Akkasumas immoo fayyaa qaama keenyaatiin murteessaa kan ta'e waa'ee hirribaa walii ilaalla. Hirriba. Maaliif waa'ee hirribaa kaaste waa'ee hirribaa wallaalle moo hirribni faayidaa akka qabu wallaallee jechaa jirtu ta'a baay'een keessan. Garuu faayidaan hirribni namaa qabu namni tokko hirriba gahaa yoo qabaate faayidaa akkamii akka qabaatu baay'een keessan beektu. Garuu rakkoowwan hirribaa wal qabatanii dhufan namoonni hedduun namoonni baay'een daa'imman dargaggoota jalqabee umurii ga'eessotaatti rakkoo hirriba dhabuuti waan saaxilamanii fi rakkoo hirriba dhabuu maaltu fidaa akkamitti of yaaluu dandeenya hirriba keenya immoo wantoonni jeequu danda'a maali kan jedhu kaafnee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa kee tammallee nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa akkuma beekamu dhalli namaa yookiin immoo namni tokko bara jireenya isaa tokko sadaffaa kan ta'u yookiin immoo dhibba keessa almost percentii 33 oli hirribaan dabarsa. Namni kamiyyuu namni ga'eessi tokko yookiin immoo namni ga'eessi umuriin isaa waggaa 18 ol ta'e tokko bara jireenya isaa hirribaan dabarsa. Fakkeenyaaf namni umuriin isaa immoo waggaa 30 tokko waggaa 30 jiraate keessatti waggaa meeqa jechuudha? Waggaa 10 hirribaan dabarsee jechuudha. Waggaa 10 tokkos ta'uu danda'a beekamu garuu avreejiidhaanii waggaa 10 namni tokko hirribaan dabarsa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Guyyaa tokko keessa akkuma beekamu sa'aatii 24 jira. Sa'aatii 24 keessa namni tokko hirriba gahaa qaba jedhamu sa'aatii 8 yookiin immoo sa'aatii 7 hanga 9 jedhama. Avreejiidhaan 8 jedhama yookiin 6 hanga 8 kan jedhu kitaabni. So namni baay'een jireenya isaa keessaa harka sadaffaa yookiin immoo tokko sadaffaa maaliin dabarsa jechuudha? Hirribaan dabarsa jechuudha. Maaliif namni hirribaan dabarsa kan jedhuuf immoo hirriba rafuun maaliif barbaachise? Baay'een keessan beektu. Yeroo itti hirriba dhabdan meestii hirriba xiqqoo yookiin immoo hirriba sa'aatii muraasa sa'aatii 2-3 yeroo itti raftan yookiin yeroo itti hirriba dhabdanii fi yeroo itti immoo hirriba gahaa raftanii kaatan amma meestii garaagarummaa isaa argitanii beektu. Hojii keessan irratti, barumsa keessan irratti, xiyyeeffannoo keessan irratti, dandeettii waa yaadachuu keessan irratti xiyyeeffatanii ilaaltaniitu. Hirribni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akkuma beekamu qaamni keenya, sammuun keenyaaf qaamni keenya guutummaan hojii deemee guyyaadha guyyaatti hojii isaanii addaan hin kutan. Onneen keenya dhiiga ishee raabsuu addaan hin kutu. Sambi keenya akkasumas qilleensa baafachuu addaan hin kutu. Sammuun keenya yaaduu, pirooses gochuu, yaadachuu akkasumas immoo waan haaraa galmeessuu addaan hin kutu. Gogaan keenya qaamni keenya hundumtuu hojii isaanii addaan hin kutan addaan hin dhaaban jechuudha. Kana jechuun asirratti immoo namni tokko gaafa gara hirribaa deemu hojii isaa addaan kuta jechaan jiru. Hojii isaa guutummaa sambii qilleensa fudhachuu dhiisee bakka onneenis dhiiga raabsuu dhiisti jechaan jiru. Garuu sammuun keenya yookiin immoo caasaan seelonni qaama keenya baay'een isaanii yeroo isaatti hin boqotu baay'een isaanii. Kanaaf faayidaan hirribaa maal yoo jennee ilaalle hirribni akkuma isinitti himee namni tokko yeroo rafutti sammuun namaa qaamni namaas seelonni keenya seelonni hojii hojjetan baay'een isaanii enerjii akka isaan qusatan godha. Fakkeenyaaf hamma namni tokko yommuu deemutti deemaa oola taanaan waan tokko pirooses gochaa yaadaa oola taanaan sammuu isaa nama wajjin haasaa akkuma nama haasaa jiru kana jechuudha. Enerjii baay'ee luus godha. Namni tokko deemuudhaaf, dubbachuudhaaf, waa qabuudhaaf fakkeenyaaf hamma harka kiyya kana mataasaa akkas diriirsuudhaaf enerjiin bifa ATP'tti nama barbaachisa jechuudha. Enerjii barbaada jechuudha. Seeliinii fi maashaawwan keenya baay'ee isaanii qottoonfachuufis ta'e maashaawwan akkasumas immoo seeliiwwan qaama keenya keessa jiran illee hojii isaanii hojjechuudhaaf enerjii yookiin immoo anniisaa barbaadu jechuudha. Kanaaf namni tokko yeroo rafu enerjiiwwan yookiin immoo anniisaawwan kunniin yeroo isaatti hir'atan ta'a jechuudha. Enerjii qusata. Seelonni keenya akka isaan aaraan, seelonni keenya akka isaan humna godhatan godha jechuudha. Kanaaf hirriba rafuun baay'ee barbaachisa. Hirribi gahaa rafuu jechuudha. Kan biraan immoo akkuma isinitti sammuun keenya akka inni reorganize godhu. Dandeettii yaadachuu isaallee, pirooses gochuu isaallee akka inni sammuun keenya refreshii fi reorganize godhu godha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akka inni of haaressuu fi akka inni of sirreessu godha jechuudha.
Kanaaf qaamni keenya guutummaa yoo boqote murri barafnutti qaamni keenya hin boqota seelonni qaama keenya keessa jiranis boqochuudhaani namni tokko enerjii haaraa yookiin immoo humna haaraadhaan yookiin anniisaa haaraadhaan akka inni maal ta'u godha jechuudha akka inni hojii isaa hojjetu hojii isaatti akka inni milkaa'ina qabaatu akkasumas immoo hojii isaa keessatti immoo akka inni waan haaraa tokko humuu danda'u akkasumas immoo jabaatee hojjetuu danda'u barataa yoo ta'e barumsa cimaa akka ta'u namoonni hojii kan biraa irratti bobba'an illee hojii isaa irratti illee akka isaan milkaa'ina qabaatan gochuu danda'a jechuudha hirriba gahaa rafuun. Namni tokko hirriba akkamii rafuu qaba yookiin immoo hirriba gahaa jechuun maal jechuudha kan jedhutti yoo deebinee ilaalle dureeshinii yookiin immoo hamma namni tokko hirriba rafuuti yoo ilaalle daa'ima jalqabee hanga nama guddaatti gargari. Fakkeenyaaf hamma akka dureeshinii yookiin immoo haalli hirriba sa'aati namni tokko hirriba rafuu qabu umuriidhaa umuriitti gargari. Jalqaba kanan kaasee waa'ee ga'eessaa namoota ga'eessonni hirriba hammamii rafuu yookiin immoo hirriba akkamii rafuu qabu kan jedhu jalqabarratti isiniif kaaseen ture. Fakkeenyaaf hamma daa'imni reefu dhalatte tokko daa'imni tokko yookiin immoo daa'imni hanga baatii sadii gadi zeeroo jalqabee hanga baatii sadiitti sa'aatii 14 hanga sa'aatii 17 hirribaan dabarsu jechuudha. Naap taayimillee dabalatee daa'imman kunniin sa'aatii 14 hanga 17 hirribaan dabarsu. Maatiin ijoollee kana beekuu qabdu. Malee akka geessota daa'imni sa'aatii 8 raftitti hin gaa jettanii daa'ima kaastanii akka isheen taphattu gochuu akka isheen walaaltu gochuun barbaachisaa miti jechuudha. Inni kan biraan immoo ispeeshaali amma daa'imman immoo baatii 4 hanga waggaa tokko jiran daa'imman ji'a 4 hanga waggaa tokko jiranii sa'a 12 hanga 16 hirribaan dabarsu. Naap taayimii yookiin immoo yeroo isaatti naap taayimillee dabalatee jechuudha. Kanaaf sa'aatii 12 hanga 16 hirribaan dabarsu jechuudha. Fayyummaa isaaniitiif barbaachisa. Sa'aatii kanaa gadi rafuu qaban daa'imman jechuudha. Kanaa gadi rafu taanaan baay'ee boo'uu hirriba dhabu taanaan yeroo baay'ee daa'imman dhibee isaanii baasanii dubbatachuu waan hin dandeenyeef kanaaf daa'imman baay'ee hordofuun barbaachisaadha jechuudha. Kana qofa miti daa'imman immoo waggaa 5 gadi ispeeshaalii waggaa tokko jalqabee hanga waggaa 5 jiranii sa'aatii 10 hanga 14 hirribaan dabarsu yookiin immoo sa'aatii hirribaati jechuudha. Naap taayimii yeroo isaatti naappii fudhatan dabalatee sa'aatii akkuma ammas inni jedhee sa'aatii 10 hanga sa'aatii 14 hirribaan dabarsu jechuudha. Kana qofa miti daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 12 jiran immoo giddu galeessaan sa'aatii 9 hanga 12 hirribaan dabarsu. Sa'aatii 9 hanga 12 gidduu kan jiru daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 12 gidduu jiru hirribaan dabarsu jechuudha. Daa'imman umuriin isaanii immoo waggaa 13 hanga 18 gidduu jiranii sa'a 8 hanga 10 hirribaan dabarsu. Sa'aatii 8 hanga 10 hirribaan dabarsu yeroo gahaa yeroo amma kana gahaa kana rafuu qabu jechuudha. Gara geessotaatti yoo ilaalle immoo geessota yookiin immoo namoota umuriin isaanii waggaa 18 ol ta'e sa'aatii 7 hanga 9 yookiin immoo 6 hanga 8 kan jedhu jira. Garuu at least minimum sa'a 6 rafuu qabu. Yoo xiqqaate sa'aatii 6 rafuu qabu hirribaan dabarsuu qabu hanga sa'a 8tti. Sa'aatii kana ol rafuunis immoo gaarii miti. Kanaaf yeroo hirribaa kana sa'a hirribaa kana qabaachuun gaariidha. Yeroo hirribaa yookiin immoo amma kana rafuu qofa osoo hin taane immoo qulqullinni hirribaallee hirriba keenyaatiif illee baay'ee murteessaadha. Gara dhumaatti wantoonni qulqullina hirribaa jeequu danda'an yookiin immoo namni tokko akka hirriba dhabu gochuu danda'an maal akka ta'e kaafnee wal ilaalla. Namni tokko gaafa rafuu sammuun isaa isteejiiwwan garaagaraa keessa darbaadha saayintistoonni immoo godhan. Isteejiiwwan kunniin non rapid eye movement sleep dhaa fi rapid eye movement sleep yookiin immoo REM jedhamu. Non rapid eye movement sleep jechuun maal jedhudha yerootti qolli ijaa yookiin immoo ijiin sochoonee fi yerootti ijiif qolli ijaa socho'an jedhee kaa garuu literally ijarratti hundaasoo hin ta'in wantoota yeroo sanaa yookiin immoo sammuun keenya caasaan sammuu keenya keessa haala kamirra jira qaamni keenya maashaan keenya haala kamirra jira kan jedhu hordofuudhaan kan qophaa'e jechuudha. Weevii sammuu keessaa ilaaluudhaan bakka lamatti qoodamu jechuudha. Jalqaba irratti namni tokko non rapid eye movement sleep keessa gala. Non rapid eye movement sleep kan jedhamu keessa gala jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha namni akkamitti gala isteejiiwwan non rapid eye movement sleep isteejii 3 qaba yookiin immoo sadarkaawwan 3 qaba. Sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa fi sadarkaa sadaffaa qaba. Achi booda sadarkaa sadaffaa kan erga darbee booda immoo rapid eye movement sleep yookiin immoo karaa ittiin maal jenna ijii ariitiin socho'uu jenne ayoonoo hiikkasaa yeroo baay'ee hiikkaa kana daayirektii hiikkachuu hin dandeenyu isteejii yookiin immoo sadarkaadha. Sadarkaa hirribaati. Sadarkaa hirribaa inni tokko maal akka ta'e isinitti meera NREM yookiin immoo non rapid eye movement sleep kan jedhamu. Inni lammaffaa immoo rapid eye movement sleep yookiin immoo REM cycle jedhama. Cycle yookiin immoo sadarkaan caasaanii keessa darbu irratti hundaa'u jechuudha. So sadarkaan kuni sadarkaa hirribaa sosochii ijaa hin qabnee fi sadarkaa hirribaa sosochii ijaa qabu jennee akkasitti na eegnu. Bifa kanaan yoo eegne non rapid eye movement sleep kana sadarkaa hirribaa sosochii ijaa hin qabnee fi rapid eye movement sleep immoo sadarkaa hirribaa sosochii ijaa qabu jennee akkasitti na eegnu.
haala kanaan ilaalu. Fakkeenyaaf namni tokko akkuma rafiin ispeeshaalii daqiiqaawwan jalqabaa yookiin immoo gara jalqabaa maal keessa seenaa non-rapid eye movement sleep kan jennu keessa yookiin immoo kan sosochii baallee ijaa hin qabne kana keessa seena. Baay'een keessan mee akkuma raftanii maal fiil gootu yookiin immoo fiil gochuu dhiisuu dandeessu namni tokko jalqabaa akkuma hirribni qabeen siree sana ciisee immoo rafuu jalqabu sadarkaa isteejii tokkoffaa kana keessa seena jechuudha. Isteejiin tokkoffaa kuni parsantii 5 caalaan turu. Namoonni baay'een parsantii 5 kan haala hirriba keenya keessaa yookiin immoo turtiiwwan hirribaa keenya keessaatti parsantii 5 kan of keessatti qabatu jechuudha. Baay'ee diip yookiin immoo baay'ee namni of gatee rafu yeroo sanatti jalqaba yommuu rafuun dhagaa xiqqoo boqochuu jalqaba yeroo boqochuu jalqabutti baay'ee diip miti suuta namni tokko jechuudha. Suuta of gataa deema jechuudha. Sadarkaa jalqabaa sana keessatti. Inni lammaffaa immoo isteejii lammaffaan immoo non-rapid eye movement sleep kana keessatti immoo isteejii lammaffaa keessatti immoo inni almost haala hirribaa keenya keessaa kutaa olaanaa kan qabatu parsantii 45. Amma tokko namni diip ta'aa deema yookiin immoo of gataa deema jechuudha. Of gataa hin socho'u of gataa deema jechuudha. Isa jalqabaarraa yookiin immoo sadarkaa jalqabaarraa amma yommuu ilaalu jechuudha maal ta'a jechuudha namni suni diip yookiin immoo haalli ciisichisaa haalli rafiitisaa baay'ee keessatti of gataa deema jechuudha. Akkasuma achi immoo sadarkaa sadaffaa yookiin immoo isteejii 3tti darba. Isteejii 3 immoo parsantii 25 kan of keessatti qabatudha jechuudha. Parsantii 25 kan ta'u as keessatti dabarsa jechuudha. Baay'ee isa gadi fagoo jedhamu jechuudha. Kuni kutaa isa baay'ee gadi fagoo namni baay'ee of gatee rafudha. Baay'ee kan of gatee of hin beekudha namni tokko gaafa rafu yoo waamtallee dhageessu kun beera of gateera namoonni baay'een. Maaliif baay'ee diip kan ta'e yookiin immoo hirriba baay'ee gadi fagoo ta'e sadarkaa isa gadi fagoo ta'e keessa rafaa jechuudha. Achi booda gara isteejii lammaffaatti deebi'a jedha. Achi dhumarratti rapid eye movement sleep kan jennu immoo jira. Kana keessa namoonni baay'een parsantii 25 kan turan yommuu ta'u baay'een namootaa sadarkaa kanatti maal godhu jechuudha. Baay'inaan sammuun isaanii aktiividha. Abjootu waan garaagaraa arguu abjuudha waan garaagaraa godhu hirriba keessa abjootu akkasumas immoo yeroo abjootan gaa sammuu keenya baay'ee aktiif ta'a jechuudha. Sadarkaa kana keessa namoonni parsantii 25 yookiin immoo parsantii 25 hirriba keenya keessaa fakkeenyaaf sa'a 8 keessaa sa'aatii 2 kanaan dabarsine jechuudha. Kanaaf sadarkaa hirribaa namni tokko sadarkaawwan hirribaa kana keessa darbee isa booda gara jalqabaatti deebi'a. Namni rapid eye movement sleep stage isa dhumaa keessa darbee boodallee gara jalqabaatti deebi'a jechuudha. Haala kanaan hirriba keessa namni tokko dabarsuu danda'a jechuudha. Egaa waa'ee hirribaa kaafneerra. Rakkoowwan hirribaa wal qabatanii dhufan rakkoowwan akkamiiti? Rakkoowwan hirribaa wal qabatanii dhufanii rakkoowwan hedduudha. Rakkoowwan hirribaa wal qabatanii dhufanii sadarkaa hirribaa kana keessaa sadarkaan tokko miidhamuu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo non-rapid eye movement sleep kan jennu yookiin immoo sadarkaa hirribaa sochii baallee ijaa hin qabnee fi yookiin immoo rakkoo sadarkaa hirribaa sochii baallee ijaa qabus ta'uu danda'a. Gabaabadhumatti sleep disorders kan jennu yookiin immoo rakkoowwan fayyaa hirribaa wajjin wal qabatanii sadarkaa jiraatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa rakkoo naarkoleepsii kan jedhu rakkoo keessaa seentiraal ta'e yookiin immoo rakkoo hirribaa naarkoleepsii. Naarkoleepsii jechuun maal jechuudha? Namoota maal godhan jechuudha? Namoota guyyaa rafan. Galgala sirra rafu guyyaa guutus rafaa oolu namoonni baay'een argitanitti yoo ta'e namoonni tokko baay'een isaanii konkolaataa keessa galanis guyyaa inuma rafu bakka hojiitti rafaa oolu hirriboo waan dabarsu hojiin hojjetanii mana barumsaa keessa galan illee ilaaltanii mana barumsaa keessa ta'an illee rafaa oolu galgala sirra rafu bara galgala sirriba gaa rafanii dabarsu guyyaas rafaa oolu jechuudha. Namoota guyyaa rafan jedhamu raawwan akkasii kun rakkoo fayyaati jechuudha. Guyyaa rafu namoonni akkasii galgala sirra rafu akkuma hojii galanii sirra rafu sibsabaa keessa yookiin immoo walgahii keessa ta'an illee rafu akkasumas immoo mana barumsaa keessa ta'anii rafu konkolaataa keessa ta'anii rafu utuu wajjin haasoftanii rafuu danda'u jechuudha. Rakkoon kun rakkoo caasaa hirribaa naarkoleepsii jedhamu ta'a jechuudha. Inni lammaffaan immoo rakkoo hirribaa jijjiirama guyyaaf jijjiirama sa'aatii wajjin wal qabatu yookiin immoo circadian rhythm sleep disorders jedhama. Bal'inaan keessa galle yoo haasofne yeroon keenya nu ga'u. Inni sadaffaan immoo rakkoo hirribaa insomnia kan jedhamu yookiin immoo hirriba qulqulluu ta'e rafuu dhabuu xiqqoo ishee rafanii hirribi namarraa baduu hirriba keessa immoo yookiin immoo hirribni ciraama isaa namarraa baduu galgala yeroo rafanii xiqqoo rafanii dafanii kan ka'an jiru dafanii kan wareeranii ka'an jiru rakkoon kun insomnia jedhama. Yeroo caalaatti kan nuti irratti haasofnu namoonni baay'een rakkoo kan qaban keessaa inni tokko insomniadha. Hirribi qabachuu diduu yookiin immoo
hirriba xiqqoo rafanii yeroo malee ka'u erga ka'anii booda immoo hirribni isaan didu jechuudha. Rakkoon kun rakkoo hin soomne jedhamu kuni kana warratti rakkoo kana maaltu fida kan jedhu hirriba dhabuu jennee hiiknu kana hirriba dhabuu jennee hiikna rakkoo kana maaltu fida akkamitti of eeggachuu dandeenya kan jedhu dhumarratti kaafnee haasuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan parasoomniyaas jedhama yookiin immoo amma kunniin maallaa rakkoowwan isteejii rafiitii keenya irratti nama mudatan fakkeenyaaf amma yeroo rapid eye movement sleep fi akkasumas immoo yeroo non rapid eye movement sleep nama mudatan jechuudha. Gabaabatti highlight isinitti muudhaa fi namoota hirriba keessa yeroo rafanii ilkaan isaanii fa'aa walitti reegan jechuudha. Akkasumas immoo namoota hirriba keessa ka'anii fa'aa deemanii hirriba keessa ka'anii nyaata fudhatanii nyaatan hin beekan namoonni akkasii. Dhaqanii fa'aa makiinaa fa'aa kaafatanii deemuu danda'u. Balbala banataniis ba'uu danda'u. Tarii rakkoon kun namoota baay'ee keenya mudateera naanis na mudateera waan ta'eef hirriba keessa ka'anii deemuu ka'anii dubbachuu ka'anii haasa'uu ija hawaasanii ta'anii nama laaluu garuu argaa hin jiran. Hirriba keessa immoo weeraranii ka'anii iyyuu fa'aa ta'uu danda'a, boo'uu ta'uu danda'a, callisanii ka'anii ta'uu danda'a, waan guyyaa haasa'aa turan haasa'uu ta'uu danda'a, sleepwalking kan jennu kana fa'aas ta'uu danda'a. Kunniin rakkoo parasoomniyaa jedhamu jechuudha. Inni kan biraan rakkoo hirribaa ujummoo qilleensaa nama afaan sleep apnea kan jedhamu. Namoonni tokko yeroo rafan kan affanaman yookiin immoo kan cuqqaalaman jiraachuu danda'u. Kan qilleensa fudhachuu fi baasuun kan isaan rakkisu. Kunis rakkoo hirribaa wajjin wal qabatudha. Inni kan biraan immoo restless leg syndrome kan jennu jira. Rakkoo hirribaa inni ja'affaan jechuudha. Namoonni yommuu rafanii kan miilla isaanii fi harka isaanii tasgabbaanii rafuu hin dandeenye. Harka facaasu, miilla facaasu, nama dhiitu ta'uu danda'a. Namni bira jira tanan dhiitanii gama buusu kan harkaaf miilla facaasan jechuudha. Boqonnaa qabu bakka maashaan qaama isaanii, maashaan harka isaaniitii fi maashaan miilla isaanii namoota boqonnaa hin qabne jechuudha. Kanneen diippilii keessa galeen haasoo yeroo biraa kaasnee haasoo dandeenya. Rakkoowwan hirribaa keessaa waa'ee insoomniyaa yookiin isa sadaffaa hirriba dhabuu kan jedhu waliin kaafne ilaalla. Jalqaba irratti akkuma isiniif kaasuudhaaf yaale namni tokko hirriba gahaa rafuu qaba sa'aatii 6 hanga 8. Garuu namoonni hirriba gara ciisichaa deemanii kan hirribni dafee isaanii hin qabanne yeroo dheeraa turu jira. Kan immoo hirribuma sa'aatii 1-2 rafanii gidduutti dammaqanii ta'anii kan deebisee hirribi hin qabannes jira. Kan sa'aatii muraasa qofa rafanii hirribarraa ka'anis jiru. Rakkoon kun insoomniyaa jedhama gama fayyaatiin. Mee rakkoo hirriba dhabuudhaaf maaltu nama saaxila? Rakkoo hirriba dhabuu kana hir'isuudhaaf immoo maal gochuu qabna? Yaalni isaa immoo mana yaalaatti immoo yaala akkamii kennama kan jedhus immoo waliin kaafnee haasofna jechuudha. Egaa wantoonni garaagaraa hirriba dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'u. Keessattuu qulqullina hirriba dhabuu jechuun sa'aatii qulqullina hirriba keenyaa kanneen jeeqan jechuudha. Namni tokko hirriba yommuu rafu sadarkaawwan hirribaa isin jedhe sadan kana keessa darbeeti ka'a. Sadarkaawwan hirribaa kunniin yommuu isaan jeeqaman namni tokko hirriba dhabuu danda'a. Akkasumas immoo qulqullinni hirriba keenyaa yookiin immoo hirriba keenya dura namni tokko utuu hin rafin dura wantoonni godhan baay'een isaanii hirribni keenya akka inni jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Mee wantoonni kunniin maal fa'i jennee gama fayyaatiin kaafnee yeroo ilaallu jalqaba irratti wantoota hirriba dhabuu namatti fidan keessaa tokko dhiphina sammuuti. Wantoonni garaagaraa nama dhiphisuu danda'a. Egaa hanga addunyaa kana irra jiraannutti namni kamiyyuu dhiphina balleessuu hin danda'u garuu dhiphina hir'isuu dandeenya malee. Dhiphinni sammuu, jeequmsi sammuu, sammuun keenya hojii garaagaraatti qabamee fakkeenyaaf waa'ee hojii tokko yommuu ciistanii yaaddu yoo ta'e akkasumas immoo jaalallee keessan yookiin immoo maatii keessaniin wal loltanii yookiin immoo gargar baatanii callistanii waa'ee nama sanaa yaaddu yoo ta'e waa'ee jireenyaa si yaaddisa sin dhiphisa yoo ta'e fakkeenyaaf dhiphina jechuun maal akka ta'e beektu baay'ee keessan bakka dhiphachuudhaan sammuu ofii jeequudhaan yaaduudhaan yaada gar malee yaada sirrii osoo hin taane yaada sirrii hin taane gar malee yaaduun mataan isaa hirribi namaa akka inni jeeqamu gochuu danda'a. Kanaaf dhiphinni sammuu yookiin immoo stresiin rakkoowwan fayyaatiin sammuu wajjin kan wal qabatanis ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf amma kanneen akka dipireeshinii ta'uu danda'a, anzaayitii kan jennu yookiin immoo mukuu hamaa, dhiphinni hamaan rakkoo hirriba dhabuutiif nama saaxiluu danda'a jechuudha. Rakkoowwan fayyaa meedikaala kan biraa yookiin immoo rakkoo fayyaa kan biraa yoo qabaanne rakkoo caasaa sammuu ta'uu danda'a, rakkoowwan fayyaa qaamaas ta'uu danda'a. Kunniin illee rakkoo hirriba dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Inni kan biraan wantoonni hirriba dhabuudhaaf nama saaxilaman keessaa tokko yeroo dhaabbataa yookiin immoo yeroo wal fakkaataatti gara hirribaa dhaquu dhiisu. Hirribaaf sagantaa yookiin immoo yeroo sagantaawaa ta'e qabaachuu dhiisuun hirribni namaa akka inni jeeqamu gochuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf har'a galgala sa'aatii 3tti yoo rafe bor immoo bakka fiilmii ilaala waan akkasii jedhu yookiin immoo iddoo akkasii nama wajjin deemnee sa'aatii 7tti kan rafnu yoo ta'e kan itti aanu immoo sa'aatii 6tti rafnu yookiin immoo sa'aatii 3 1 rafnu yoo ta'e sagantaan hirriba keenyaa jeeqamadha jechuudha.
sagantaa hirribaa sagantaa ta'e yookiin immoo dhaabbataa ta'e dhabuun rakkoo fayyaa kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Hirribni akka nama hin qabne yookiin immoo hirriba keessaa namni sun akka inni jeeqamu ka'u gochuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan wantoota hirriba dhabuudhaaf nama saaxilan fakkeenyaaf amma hirriba dura fa'aa wantoota nama si'eessan buna ta'uu danda'a, shaayii ta'uu danda'a, dhugaatiiwwan garaagaraas ta'uu danda'a, tamboo aarsus ta'uu danda'a. Tarii wantoonni kunniin keemikaalonni as keessa jiranii namni akka inni si'aawu gochuu danda'a waan ta'eef hirribi akka nama hin qabne gochuu danda'a. Namoota baay'eetti hojjechuu dhiisuu danda'a garuu namoonni muraasni namoonni hedduun namoonni buna yookiin immoo yeroo hirribaatti buna yookiin shaayii kan dhuganii rafan yookiin immoo wantoota biraa keemikaala kan biraas fudhatanii rafanii hirribni isaanii jeeqamuu danda'a. Sadarkaa jeeqama hirriba isaanii garaagara ta'uu danda'a malee hirribni isaan qabuu ta'uu dhiisuu danda'a. Hirriba diippi ta'e keessa yookiin immoo hirriba gadi fagoo keessa rafuu dhiisuu danda'u jechuudha namoonni akkasii. Kanaaf wantoota akkasiillee rakkoo hirriba dhabuudhaaf nama saaxiluu danda'u jechuudha. Wantoonni hirriba dhabuudhaaf nama saaxilan keessaa tokko haala nyaataati. Nyaata garmalee nyaachuu. Amma tokko garaa guuttadhee rafa jedhu. Garaa guuttadhee rafa jedhanii nyaata garmalee nyaatanii yeroo fanii garaacha keenya irratti bahaa ta'udha. Tokkoffaa nyaata garmalee yeroo hirribaa ispeeshaalii nyaata garmalee nyaanne yeroo rafnutti garaacha keenyatti baata garaacha keenya hojii isaa hojjechaa jira jechuudha. Diskomfortii yookiin immoo akka namni miira namatti hin tolle garaa dhukkubbii ta'uu danda'a, garaa nama bookuu ta'uu danda'a, hirribni keenya illee jeeqamuu danda'a, mataan nama dhukkubuu danda'a. Kanaaf nyaata garmalee nyaachuunis rakkisaadha. Inni kan biraan immoo beela'aa nyaata dhiisanii rafuunis immoo rakkoo biraa qaba. Yeroo baay'ee namoonni egaa immediately sochii qaamaa dhaabuudhaaf jechuun yookiin immoo qaama hir'isuudhaaf jedhanii kan irbaata ciraama isaa hin nyaanne jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf laaqanuma sa'a jahaatti nyaatanii galgala kan hin nyaanne jiraachuu danda'u. Sochii qaamaa hir'isuudhaaf faastiin intermittent faastiin gaariidha garuu maal rakkoon ni jiru. Ispeeshaalii galgala yeroo ta'u galgala ka'ee namni tokko beela'uu danda'a. Beelli garaa dhukkubbiidhaan yookiin immoo ispeeshaalii hangar peen kan jennu jira. Hirribarra nama kaasuu danda'a. Hirribi nama isaa deebii namni sun hirribatti deebi'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf beeluun garmalees immoo hirribni namaa akka inni jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. So wantoota baay'ee dhagaa rakkoowwan fayyaa ta'uu danda'u wantoota nuti goonus ta'uu danda'u. Hirriba dhabuu furuudhaaf immoo fakkeenyaaf namni tokko yoo hirriba dhabe hirribni keenyas immoo akka hin jeeqamneef namni tokko yoo hirriba dhabe akkasumas immoo hirribni keenyas immoo akka nu jalaa hin jeeqamneef maal gochuu qabna yookiin immoo maal gochuu qabdu. Jalqaba irratti wanti gochuu qabnu jalqisii akkuma isiniif kaasee yeroo hirribaa sagantaa ta'e qabaachuu qabna. Sa'a dhaabbataa fakkeenyaaf hirriba yeroo hundumaa sa'a 5-6 gidduu rafna yoo ta'e sa'a 5-6 gidduu rafuu qabna. Torbaan 4-5 yoo barsiiftan tana 4-5 malee fakkeenyaaf warra sa'aatii 2tti raftanii bakka hojiin qabdu jettanii raftanii boru immoo sa'aatii 6tti kan raftan yoo ta'e achi sa'a 8tti kan raftan yoo ta'e wantoonni kunniin hirribni keenya akka inni jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf baay'ee sochii yeroo hirribaa sagantaa ta'e qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Qulqullina hirriba keenyaatiif. Inni lammaffaan shaakala qaamaa sagantaa ta'e qabaachuu fakkeenyaaf wookii gochuun barbaachisaa yoo ta'e wookii gootanii erga boqottanii booda rafuu. Fakkeenyaaf namni tokko sochii qaamaa garmalee godhee mideetiin rafa yoo jedhe dadhabuu danda'a, ribisa qabu dhiisuu danda'a. Sochii qaamaas immoo fakkeenyaaf ganama hojjettanii amma jiimii hojjettu yoo ta'e yookiin mana sochii qaamaa hojjettu yoo ta'e yookiin immoo mana ispoortii deemtu yoo ta'e ganama jiimii hojjettanii ganama kaatanii boru immoo galgalaan hojjedha yoo jettan hirribi keessan jeeqamuu danda'a. Fakkeenyaaf sa'aatii dhaabbataatti yeroo kaatanii 11:11tti barii kaatu taatanii amma immoo boru immoo galgalaan hojjedha yookiin marsaatti galgalaan hojjedha yeroo jettanitti hirribni keessan jeeqamuu danda'a. Kanaaf shaakala qaamaa yeroo hojjettan illee sagantaa kan ta'ee fi dhaabbataa kan ta'e qabaachuun gaariidha. Ganama hojjettaanan ganama galgala hojjettaan immoo galgala hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf bifa kanaan sochii qaamaa sagantaa ta'e qabaachuunis baay'ee barbaachisaa jechuudha. Inni kan biraani iddoo bultii keessan. Iddoo bultii kana jechuun maal jechuudha? Iddoo ciisichaa keessan kabajuu qabdu. Iddoon bultii keessanii qulqullinni isaa eegamuu qaba. Kana jechuun maal jechuudha? Tokkoffaa bakki isaa bakka callisaa fi bakka tasgabbaa'aa qaba. Fakkeenyaaf karaarra yoo ta'e bakka sagaleen jirutti bakka sagalee waca garaagaraa jirutti yoo ta'e maskootiin banamee kun immoo foddaan banamee jira yoo foddaan banamee sagaleen sin jeeqa yoo ta'e yeroo kana maal ta'a jechuudha? Hirribi namaa jeeqamuu danda'a jechuudha. Kanaaf bakka callisaaf tasgabbaa'aa. Yoo ifaan garmalee ifa yoo ta'e mana keessaa ifaan garmalee ifa yookiin bakkeedha ifaan hin gala yoo ta'e fakkeenyaaf karaa foddaan jirtu yoo ta'e ifaan garmalee gala yoo ta'e ifaan akka hin galle gochuu.
ifaan mana keessa jiru dhaamsuu gaafa raftan. Wantoonni garaagaraa ifaawwan kunniin yookiin immoo ibsaawwan manneen keessa jiran kunniin hirriba keenya hirriba nu dhorkachuu danda'u jechuudha. Kanaaf ifa kanneen illee dhaamsuudhaaf iddoo callisaa fi tasgabbaa'aa ta'e filachuun barbaachisaadha. Iddoon ciisicha keessan illee qulqulluu ta'uu qaba. Amsoolaan irra ciistan, amsoolaan irra ciistan, sireen irra ciistan mijataa ta'uu qaba. Fakkeenyaaf amma jala isaa sirriitti wantoota irra jiran kakaasuu qabdu, qulqullaa'aa ta'uu qaba. Iddoo isin raftanii amsoolaa isin uffattan akkasumas immoo uffata halkanii isin uffattan illee uffata qulqullaa'aa ta'uu qaba. Uffata isin uffattanii raftan mataan isaa illee baay'ee murteessaadha. Yeroo baay'ee namoonni baadiyyaatti uffatama guyyaa oolaniini namoonni hedduun isumaan deebi'anii kan rafan jiru. Kun barbaachisaa miti. Kanaaf uffata halkanii isin barbaachisu illee rafuudhaaf kan isin barbaachisu uffattanii akkasumas immoo maal gochuu qabdu jechuudha. Bakka qulqullaa'aa fi ciisichaa qulqullaa'aa ta'e qabaachuunis immoo baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaan wal qabatee ammas immoo wanti beekamu keessaa tokko bakka ciistan hin turinaa. Namoonni baay'ee maal godhu isinitti fakkaate. Guyyaa gaafa galanii siree isaanii irra ciisanii achirratti nyaatu, achirratti dhuguu, achuma irratti ta'anii hojii garaagaraa hojjechaa oolu, achuma ta'anii dubbisaa oolu ta'uu danda'a. Deebitanii yeroo achuma deebitanii waan raftaniif tarii hirribi keessan jeeqamuu danda'a jechuudha. Amma danda'ametti yoo hin danda'ama ta'e dirqama isinitti gochaa jiru bakka ciisichaaf bakka hojii garaagaraa godhachuun gaariidha. Fakkeenyaaf amma teessoon jira yoo ta'e teessoo irra teessinee hojii hojjechuu yookiin immoo lafa sosoo lafa teessinee hojii hojjechuu bakka hirribaa yerooma hirribaa qofa deema. Irratti nyaataaf tariitii haalli mijachuu dhiisuu danda'amaaf gala. Dirqama mana kutaa garaagaraa qabaachuu qaba jechaa jiru. Yoo danda'ama ta'e garuu yeroo baay'ee hojii yeroo hojjettan siree keessa irra ciistanii hojjechuu caalaa teessoo yoo jira ta'e teessoo irra teessanii yookiin immoo iddoo biraa kutaa biraa galtanii hojjechuu akkasumas immoo achirratti yeroo dheeraa dabarsuu dhiisuun gaariidha. Yeroo hirribaa qofa bakka sana hirribaa qofa dhaqxaniitu fayyadamtaniiti moor filatamaadha jechuudha. Inni kan biraan akkuma jalqaba sanitti immoo yaalee hirribaan dura humnaa ol yookiin garmalee nyaachuu fi nyaata nyaachuu dhiisuu irraa of eeggachuu. Akkuma isinitti namni tokko garmalee nyaate yommuu garaan isaa guutee rafutti hin jeeqama. Kan biraa dhibee garaachaaf saaxilama garaachee yookiin keessi isaa diskomfortiin argatu ganama yeroo koo hin dhiphata. Garaacha keenya irratti loodii yookiin immoo humna garmalee kennuu ta'a. Kanaaf nyaata xiqqeessanii yeroo baay'ee marsii dhimma nyaataatiin wal qabatee namoonni baay'een ciree xiqqoo isheen nyaadhee ba'a jedhu. Irbaata garuu sirriitti garaa koo guuttadhee nyaadhee rafa jedhanii yaadu namoonni. Namoonni hedduun akkasitti yaadu. Garuu fayyaa keenyaatii fi ciree sirriitti nyaachuu qabna. Laaqana giddu galeessa irbaata xiqqeessinee jechuudha. Haala kana nyaatamuu qaba. Garuu irbaata namni tokko yoo nyaatu ta'es immoo tarii beela'ee hirriba irraa kaasuu danda'a waan ta'eef qulqullinni hirribaa nama sanaa jeeqamuu danda'a. Kanaaf nyaataa wal qabatee akkuma kana nyaataa wal qabatee utuu gara hirribaan deemin yoo xiqqaate sa'aatii 2 dursaatti nyaadhaa. Ijoollummaa keenyatti baay'een keenya na yaadadha. Yeroo ammas namoonni baay'een kan isaan dabarsan maal godhu bakka yeroo hirribi nu qabu gaafa mugnu kan nyaadnu jedhanii hirriba irraa kaasanii nyaanna yookiin immoo irrafna kottaa irbaata nu kenna nyaanni irrafna jedhanii rafu namoonni baay'een. Sa'aatii 4tti rafu yoo ta'e sa'aatii 3tti irbaata nyaatanii hundumtuu harka isaa dhiqatee gara hirribaatti fiigee deema. Kun dogoggora guddaadha. Yoo xiqqaate at least sa'aatii 2 dursanii nyaachuu qabna. Yoo xiqqaate. Kuni garaachi keenya yeroo baay'ee nyaanni garaacha keenya keessa yeroodhaaf kuufamee tura. Daajesti ta'ee kun immoo nutti salphatee yeroo kana maal ta'a jechuudha gara hirriba keenya deemna jechuudha. Kanaaf irbaata dura yookiin immoo hirriba dura sa'aatii 2 dursaatti nyaadhaa. Inni kan biraan namoonni baay'ee wantoota fayyadaman keessaa wantoota godhan keessaa baay'inaan namoonni baay'een bilbila hedduun keessan bilbila keessan fayyadamtu gara hirribaa yommuu deemtanii. Bakka scroll goona tiiktookii kana feesbuukii kana ilaallee chaat goonee ilaallee dubbisnee gaafa hirribnu achumaanii rafna. Kun hirriba qulqulluu akkan qaban nu godha. Fakkeenyaaf raftanii gidduutti ka'uu dandeessu yookiin dafee narrafa yommuu jettan immoo hirribi dafee sin qabu dhiisuu danda'a. Kanaaf yoo danda'ame sa'aatii 2 yookiin sa'aatii 1 dursitanii fakkeenyaaf hamba bilbila fayyadamaa turte fixanii keessanii mediteeshinii yoo ta'e yookiin immoo sammuu keessan tasgabbeessuu barbaadan sammuu keessan tasgabbeessanii dubbisuu barbaadan dubbistanii kadhannaa gochuu barbaadan kadhannaa gootanii maatii hojii yeroo haasoo yeroo barbaachisu maatii hojii haasoftanii qaama qulqulleeffachuu barbaachisu qaama keessan qulqulleeffatanii maal gootu jechuudha gara hirribaa dhaqu. Bilbila keessan kutaa ciisichaa yoo danda'ame rakkoo keenya rakkoo nama baay'ee hundumaati waan ta'eef kutaa ciisichaati yookiin kutaa biraa kaa'u yookiin iddoo biraatu keenya gaariidha. Notifikashinii bilbilaa nama jeeqan
Fakkeenyaaf hirriba yoo muraftan sagalee isaa yoo silence hin goone yoo ta'e akkasumas silent yoo hin goone ta'e akkasumas immoo daataa keessan yookiin immoo wifi banamee jira yoo ta'es immoo isin jeequu danda'a waan ta'eef ifuu danda'a yookiin immoo sagalee dhageessuu danda'a waan ta'eef isarratti illee of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haala kanaan qulqullina hirribaa eeggachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf hirriba yookiin immoo laaptooppii fayyadamaartu yoo ta'e ifni yookiin immoo ifni gara ija keenyaatti seenuu hirriba keenya jeequu danda'a waan ta'eef yeroodhaaf ofirraa fageessuun illee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan immoo jalqaba akkuma isinitti hime hirribaan dura wantoota kanneen akka alkoolii yookiin immoo bunaaf si'eessituuwwan garaagaraa kan jalqaba irratti kaasisana kanneen irraa of qusachuunis immoo baay'ee barbaachisaadha. Irra deddeebiidhaan immoo kaatanii yeroo yookiin immoo sa'a ilaaluun hin barbaachisu. Fakkeenya yeroo namni tokko namoonni baay'een yeroo hirribni isaan iddoo maal godhu amma sa'a ilaalu yookiin immoo bilbila ilaalanii sa'aatiin meeqateera. Amma yoo ganaadha waan tokko rafna jedhanii kan dhiphatan jiru. Waan tokko tokkoffaa dhiphina sammuu wantoonni si yaaddessan karoora hojii ta'uu danda'a. Fakkeenya namoonni baay'een maal godhu sitti fakkaata. Waa'ee hojiis waan biraas haa ta'u gara hirribaatti fudhatanii deemu. Abbaa manaa fi haadha manaa gidduus yookiin immoo jaalalleewwan gidduus rakkoo yoo jiraate utuu gara hirribaan seenanii dursanii waliin maratanii furu. Yookiin immoo boreessan deema laata namoonni baay'een utuu erga rafanii booda borga nama isaatii akkasii hanga akkasiitti nama akkasii argachuun qaba kana gochuun qaba akkamittiin immoo nama kana argadha maal immoo gochuu qaba akkam jedhee haasa'uun qaba barataa yoo ta'e interview sana yoo ta'e maal jedhee haasa'uun qaba waa'ee interview sana yaadaa rafa jechuudha. Barataan qormaata qabus waa'ee qormaataa waa'ee sana yaadaa rafa jechuudha. Wanta yaaddoo isinitti pilaanii keessan karoora keessan waan gochuu qabdan karoora torbanii ta'uu danda'a karoora guyyaa ta'uu danda'a utuu gara hirribaan deebiin dursitanii yoon barreessitu barreessitanii kana jettanii fixxanii waan hundumaa wanta yaaddoo isinitti ta'u waan sin rakkisu wanta fixxanii gara hirribaa keessanii deemuu qabdu. Gara hirribaa yommuu deemtan yaaduudhaaf yookiin immoo waan dhufu teessanii ciistanii xiinxaluudhaaf osoo hin taane hirriba rafuudhaaf gara hirribaa deemtu waan ta'eef tokkoffaa namoonni akkasii hirribni dafee isaan hin qabu. Hirriba immoo shaala'u ta'e yookiin immoo hirriba irra keessaa callisanii marafu garuu hin dhaga'u. Kuni rakkoo hirribaati waan ta'eef dursitanii otoo gara hirribaan dhaqiin kutaa nama wajjin haasa'uu qabdu yoo ta'e bilbilaan nama wajjin haasoftanii furu. Dursitanii pilaanii baasuunis baay'ee barbaachisaa jechuudha. Achi booddee erga kana gootanii booda ganama yommuu kaatan ganama kaatanii immoo pilaanii keessan kan guyyaas baafachuu dandeessu hojii keessanis immoo itti fufuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin rakkoowwan hirriba dhabuudhaan nama qabatan yookiin immoo hirriba dhabuu wantoota nutti fidan ofirraa ittisuudhaan hirriba ga'aa fi qulqulluu ta'e qabaachuu dandeenya jechuudha. Akkuma isinitti hime hirriba ga'aa fi qulqulluu ta'e qabaachuun faayidaa guddaa qaba. Namni hirriba ga'aa hin rafne namni hirriba hin arganne maal ta'a? Tokkoffaa dandeettiin hojii isaa xumuruu qabu gadi bu'aa ta'a. Dandeettiin yaadachuu namaa gadi bu'aa. Dandeettiin konsantireet gochuu yookiin immoo waa yaaduu yookiin immoo dandeettiin yaadachuu namaa fi dandeettiin akkasumas immoo waa yaaduu namaallee akka inni gadi bu'u godha. Akkasumas immoo maal ta'a namni tokko akka inni dadhabu akka inni hanniisaa dhabu yookiin immoo akka inni humna qabu gochuu danda'a. Even balaa konkolaataaf illee saaxilamuu danda'a. Nama wajjin salphaatti wal lolu namoonni akkasii yoo ilaaltan namoonni hirriba hin qabne dafanii aaruu dafanii nama lolu nama wajjin wal lolaa oolu wanta namni jedhu isaanii hin galu nama hubachuu dadhabu isin gala miti nama hubachuu dadhabu ta'uu danda'a. Dandeettiin waa yaadachuu isaaniis gadi bu'a. Kanaaf hirriba gahaa raftan yoo ta'e hojii keessan irratti milkooftan. Barataan baay'ee barattoonni hedduun bakka galgala dubbisaa buleen galgala amma sa'aatii 12 dubbisaa buleen ganama dhaqee hojjetanii hedduun isaanii qormaata yeroo gaana yaadachuu hin danda'an. Miimoorii namaa yookiin immoo dandeettii yaadachuu namaa gadi buusa ta'a. Dubbisaa sagantaa baafadhaati dubbisaatu qormaanni hin geenye dubbisaati. Qormaanni gaafa wagee amma galgala sa'a 12 dubbisuu miti. Dubbistanii isa booda hirriba gahaa rafuu. Sammuun keessan riiprooses gochuudhaaf, waa yaadachuudhaaf, waa tarreessuudhaaf yookiin immoo orgaanaayiz gochuudhaaf yeroo argata jechuudha. Yeroo kana ganama yommuu deemtanii in yaadattu. Already wanti isin dubbistan sammuu keessan keessatti istoor ta'eera waan ta'eef sammuun keenya immoo waa barbaada. Fakkeenyaaf amma maqaan koo naaf yaadi namni dhufee maqaan keenya yeroo jedhe naaf yaadi jedha. Already istoor ta'ee jira waan ta'eef kuufamee jira waan ta'eef kanaaf retrieve gochuudhaaf illee yaadachuudhaaf illee nu rakkisu jechuudha. Kanaan maal isin jechuun barbaada milkaa'ina gahaa argachuudhaaf akkasumas immoo balaa garaagaraa irraa of eeguudhaaf nama wajjinis wal dhabuu dhiisuudhaaf hojii keessan irrattis immoo barumsa keessan irrattis immoo milkaa'ina argachuudhaaf hirriba gahaa rafuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hirriba gahaa rafuun seelonni keenya akka isaan haaraan godha.
sammuun keenya akka inni haara'u godha. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee namoonni dhukkubsatan garmalee dhukkubsatanii akka isaan boqotan godhama yookiin immoo akka isaan ciisan godhama. Namoonni maaliifidha yeroo isaan ciisan yeroo isaan boqotanitti even madaan yoo jiraate illee tishuun yoo miidhamee jiraate illee akka isaan dafanii hiil ta'an yookiin immoo akka isaan dafanii fayyan godha jechuudha. Kanaaf hirriba gahaa rafuun jiruu keenya irratti yookiin immoo hojii keenya irratti milkaa'ina qabaachuudhaaf wantoota hojjennu hundumaa irratti milkiin xumuruudhaaf fi wantoota nu gargaaran keessaa isa tokkoof isa hangafaati. Kanaaf namni tokko hirriba gahaa rafuun baay'ee barbaachisaadha. Hirriba gahaa yoo rafne guyyaan keenya bareeda waan yaaddan hundumaatti milkooftu jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya waa'ee hirribaa haayilaayitli gosoota hirribaa hirribni maal akka ta'e faayidaan isaa akkasumas immoo rakkoowwan hirribaa wal qabatan ja'an keessaatti waa'ee hirriba dhabuu insomnia kan jedhu irratti haasofne barumsa guddaa akkasiin argattan abdii guddaan qaba. Sagantaa keenya keessattis waa'ee hirribaa wal qabatu baay'ee kaafnee haasofneerra hirriba gahaa rafaa hirriba gahaa rafaati immoo jireenya keessan guyyaa keessan immoo gammachuudhaan dabarsaa isiniin jechuu barbaada. Sagantaa kana qopheessuudhaan kan isin waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Torban sagantaa biraan hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura fayyaan dhabina.